Ashamaa hordoftoota kiyya kabajamoo baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jechaa har'a wanta isin hundi beekuu qabdan waa'ee Teeleebir jechuudha yookaan Itiyoo Telekoom keessaa Teeleebir badhaasa wahii qopheesseera. Koodii amma asirratti agartan kanaan jechuudha. Koodii kanaan yoo fayyadamtan akkamitti qarshii 15 akkasumas namoota biraarraas akkamitti dabarfachuu dandeessu jechuudha. Maallaqa guddaadha. Maallaqa qarshii 15 karaa bilbila keessanii kallattumaan ammatti fudhachuu dandeessu. Meegaabaayitis bilisa isaanii fudhattu. Viidiyoo kana keessatti ammoo koodii kana fayyadamnee akkamitti akka irraa fayyadamuu dandeenyuu fi namoota biroorraas kana goonee fi namoota biraarraa hanga qarshii 5,600 dabarfachuu dandeenya. Meegaabaayitii firiis argachuu dandeenya. Viidiyoo kana keessatti akkamitti akka mazaggabatan isin agarsiisa. Viidiyoo kana guutuusaa daawwachuun na hojii turaan isiniin jaa. Jalqaba hunoo akkuma agartan koodii kana ni goona jechuudha. Koodii kana urjii takka 2 fi sulluma ni goone jechuudha. Akkuma agartan jechuudha. Erga akkana goone kallattumaan karaa bilbila keenyaatiin ni bilbille jechuudha. No irra deebiisni agarsiisa. Urjii takka 2 sulluma goone jechuudha. Erga goone ni bilbille jechuudha. Erga bilbilee haala kanaan rejistireet yookaan mazaggabadhaan hunjaa mazaggabachuuf ammoo quxurii takka goone send godhuudhaan iddoo inni nu gaafatetti ergina jechuudha. Erga kunoo haala kanaan nu fidee amma ammoo selektii mallattoo tana fudhadhu iskiip godhii isin jaa mallattoo sullumaa tana ni fudhatte jechuudha. Mallattoo sullumaa tana kaa'uudhaan ammoo send jettee ergite jechuudha. Erga haala kanaan argine kunoo your request is being processed. Please wait for the confirmation short message for Itiyoo Telekoom isin jaa amma meseejii gabaabaa nu dhufee arganne jechuudha. Kunoo meseejiin congratulation naan jettee naa dhufte jettee qarshii 15 boonasii ni argatta naan jette. Kunoo koodii Amaarinyaa kunoo akkuma agartan koodii tana ni qabattu jechuudha. 9842 jechuudha. Erga mazaggabannee koodiin tun kallattumaan gara bilbila keenyaa nuuf dhufaa jechuudha. Erga koodiin kun nu dhufee ammoo koodii kana ni qabanne jechuudha. Lakkoofsa kana qabadhee bakkaan ana itti guutu kallattumaan ni ilaaltu jechuudha. Koodiin kun eega isin dhufee 9842 ta'etu kana bilbila keenyarraa koodii kana jabeeffachuudhaan amma kallattumaan keessaa baane jechuudha. Meseejii tana keessaa baane iddoon ana itti guutu kallattumaan ni ilaaltu jechuudha. Amma bilbila kiyya seenee urjii takka 27 koodii duraanii sadiif nan bilbile jechuudha. Ergaan kunoo haala kanaan bilbilee akka naaf fidaa 0 tuqa jechuudha. Amma 0 kana yeroo tuqu haala kanaan naaf fidaa. Amma afaan Oromootti fi amma afaanotaan filadha. Afaanota kana hin barbaade bifa dandeessaniin filachuu dandeessu. Ani ammoo afaan Oromootiin filadha. Bilbila quxurii 3 godhuudhaan yeroo bilbiluuf kunoo amma inter default pin nan jaa kunoo akkuma agartan kanaaf. Default pin jechuun koodii amma reefu meseejii naa dhufte san ni guutu jechuudha. Koodii meseejii naa dhufte san yeroon guutu kunoo 9842 godha. Koodii meseejii san yeroon jalqabarratti guutu seenni godhuun akkasumas inter new pin nan jaa. Kana jechuun ammoo pin habba jaa lakkoofsa akkuma Facebook keenyaa qabannu jechuudha. Habba jaha ni qabatta jechuudha. An 00 godhame lachuurratti ni guutta jechuudha. Konfirma kajoottis kanuma guutta an 00 godhee sin agarsiisa. Sana booda ergaan koodii kiyya godhadhee kunoo akka naaf fidaa konfirma godhuuf okay jaa takka ni tuqaa send ergaa jechuudha. Haala kanaan gaafiin kiyya naaf keessummeeffamaa jira kabajamtoota koo. Meseejii naa dhuftu ni eeggadhe jechuudha. Meseejii naa dhuftu eeggadhee waan hin godhu ni ilaaltu jechuudha. Kunoo akkuma agartan meseejiin wudd dambanyootaችን jettee haala kanaan Amaarinyaan naa dhuftee jirti. Amaarinyaan erga naa dhuftee maallinii kiyya kallattumaan naa dabree jira jechuudha. Maallaqa qarshii 15 jechuudha. Jalqaba fudhachuuf akkam goonu ammas koodii teenya deebine jechuudha. Takka 27 sulluma goona. Sulluma erga goonee ammas koodii teenya deebine jechuudha. Bakka sanatti isin shaxinii sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Dhiifama. Takka 27 sulluma. Yaa kunoo naa dhufee jira meseejiinis. Kunoo haala kanaan amma mazaggabachuu kiyya kan mirkaneessu lakkoofsa bilbilaa kiyya irratti afaan Oromootiin akkanatti naa dhufuudha jechuudha. Amma qarshii 15 ni arga jechuudha. Qarshii 15 arguudhaaf immoo quxurii takka kunoo qarshii erguuf kan jiru kana ni cuqaafna jechuudha. Qarshiin akka waalleetatti nu seenaa hubannee hubachuu qabdan kallattumaan bilbila keenyatti nu seenaa jechuudha. Amma kunoo lakkoofsa bilbilaatiin mobaayilaatiin jaa takka ni tuqaa
akkasumas lakkoofsa bilbilaa galchaadha. Lakkoofsaan galchuu fedhuuf mataa kootiif yoo ta'es ni jira, garuu lakkoofsa namaaf galchitu ni godha jechuudha. Lakkoofsa kiyya irratti akkanaa galuun godhamee amma duwwaa 9 lakkoofsa kiyya kanarrattiin ergadha jechuudha. Miseejii amma lakkoofsi kan an godhe jiru kun kan namaa jechuudha. Namaa irrattiin godhee qarshii 15 akka isin naa dabru godhu jira jechuudha. Lakkoofsi isin ergitaniif san isin bira jiraatus jechuudha. Nama barbaaddaniif qarshii 15 san waalleeta isaaniitti erguu ni dandeessu jechuudha. Jaalatamtoota koo kunoo haala kanaan ergaan hamma qarshii galchaadha. Qarshii 15 galchaa. Ammallee yaada keessan kennaa jira. Yaada galatoomaa waan feetan jechuu dandeessan. Kunoo haala kanaan qarshii 15 gara lakkoofsa kanatti argamu jira. Tolettee qutquxuutu akka tu'ite jechuudha. Sendi goona. Erga lakkoofsa iccitii keessan jechuudha. Lakkoofsa iccitii kiyyaan galchaa amma koodiitii jechuudha. Koodii tanii reefuu galchanii beektan kunoo 000 bajaa jechuudha. Ifama. Ergaan koodiitii galchee haala kanaan sendiin godha jechuudha. Ergaan godhee gaafiin keessa milkaa'inaan keessummeeffamaa jira jechuudha. Jaalatamtoota kunoo haala kanaan qarshii 15 jalqabanii galchan namoota bilbila namoota biroo fayyadamuudhaan maallaqa mazagabdaniif jechuudha. Isinis dabarfachuu dandeessu. Akkasumas boonasii namaaf wanta kun akka jiru ergitanii fi maal jaaniin referaal jechuudha. Referaal ergitanii fi maallaqa wayyaa argachuu dandeessu. Boonasii haala kanaan waan hedduu irraa fayyadamuu dandeessu. Maallaqa keessan karaa baankii dabarfachuu ni dandeessu. Jaalatamtoota koo karaa kanaan waa hedduu godhuu dandeessu. Viidiyoo itti aanu keessatti ammas waan ajaa'ibaatiin isin agarsiisa. Kunoo miseejiin lakkoofsa kiyya qarshii 15 naa dhufee jira jechuudha. Jaalatamtoota koo amma karaa bilbila kiyyaa deebi'een isin agarsiisa jechuudha. Warri haaretatan chaanala kiyya sabiskiraayib godhuun akkasumas viidiyoon kiyyoo isin ture laayik tuquun hin dagatinaadha. Yaada keessan koomentii jalattis naa qooduu hin dagatinaa. Mee amma kallattumaan karaa bilbila kiyyaa kunoo kun bilbila kiyya jechuudha. Kallattumaan miseejii naa dhuftee isin agarsiisa kunoo. Haala kanaan bilbila lakkoofsa kiyyaa irratti nama mucaan kun Hamzaan kan jiru lakkoofsa bilbilaa keetii irratti kallattumaan si erge je'ee jira kunoo akkuma agartan kanatti jechuudha. Jaalatamtoota koo viidiyoo kana keessatti ammoo maallaqa gara waalleetii keessanii isinii seenee akkamitti karaa bilbila keessanii akka fayyadamtanis isin agarsiisa jechuudha. Ammas kallattumaan gara miseejii kiyya deebi'a. Kuni amma bilbila kiyya jechuudha. Kaniin maallaqa irratti ergadde. Haala kanaan naaf ergamee jira. Amma mee kunoo amma bilbila waalleetii kiyya keessaa maallaqa fudhachuuf ammoo quxurii 3 tuqa jechuudha. Herrega bilbilaa guutuudhaaf. Herrega bilbilaatiin guuttadha jechuudha. Lakkoofsa maallaqa na ergameen ofii keessaaf ni danda'a, bilbila biroof ni danda'a. Ana immoo namaaf hin erguu barbaade bilbila namaatiif yeroo erguu barbaade bilbila biroof ni godha. Haala kanaan naaf jaa lakkoofsa bilbilaa galchaa jaa lakkoofsa bilbilaa itti galchuu barbaannu san ni cuqaafna jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa 9 34 26 5 jechuudha. 7 haala kanaan ni galchaa lakkoofsa koodii tiyyamma koodii tiyyaan galcha jechuudha. Amma maallima kun naaf seenee jechuudha. Koodiin tiyyamma amma qarshii galchaa jaadhiifama qarshii hangaan itti erguu barbaaduu fi qarshii 15 sana booda kunoo lakkoofsa kanaaf erguuf deemta jaa toleettee seenni takka goota. Haala kanaan lakkoofsa iccitii kiyya nagaaftaa lakkoofsa iccitii kiyya ammoo sadii takka koodii kiyyattiin galcha jechuudha. Amma booda haala kanaan maalini kallattumaan gara bilbila nama saniitii ni seena jechuudha. Jaalatamtoota koo akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik tuquun akkasumas chaanala kiyya sabiskiraayib godhuun maatii chaanala kiyyaa ta'uu hin dagatinaadha. Viidiyoo fannoota adda addaa isin barsaa jira. Hanga bunoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.